Yooyaa shamaa akkam jirtu ijoollee waaqayyoo nagaa fayyaanni isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kootti galata waaqayyoo har'a odeeffannoo haaraatiin as deebineerra. Akkuma beektan YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun nutti dabalama. Odeeffannoowwan haaraas argachuuf mallattoo bilbilaa notificationii isiniif fidu banaa godha. Gidduu kana namichi ani Profeetiidha ofiin jedhu maqaan isaa Profeet Joosii jedhamee beekamu Dr. Abiy waggoota 30 biyya kana bulchaa isa booda immoo namni maqaan isaa Iyyaasuu jedhamu Amaaraa irraa dhufee biyya kanaaf mootii ta'a. Kana Waaqayyo Gooftaa maccaatu natti dubbate jedhee fedha garaa isaa nutti lallabateera. Kana utumaan dhaggeeffannu waan bara tokko lubni bal'inaa sarkaan dubbatanii ni yaadadhe. Isaanis akkas jedhanii humni xiqqoon tuffatamtuun wayii karaa lixaa Oromiyaa ni kaati. Humni kun garuu gaafa isheen suuta dhangala'aa biyya kana dhuunfattu nan argaa jedhan. Yoo humni kun aangootti ol ba'ee sabni Oromoo rakkoosaa duraa ni irraanfataa, ni kabajamaa, ni gammadas jedhanii bar tokko raajanii turan. Yaa ijoo koo waan kun ta'uuf waan jedhu natti fakkaateera. Sababni isaa kun mallattoo hedduu argaa jirra. Sochiin kun hunduu suuta biyya kana dhuunfachaa fi humna caalaa akka jiru argaama jirra. Injifannoon kan saba bal'aati yoon jedhe nakumattuu laata. Yaa ijoo koo waan baranaa qabaasa dadhabneerra. Ammayyuu waan ajaa'ibaa dhaga'uuf jenna. Waaqayyo umurii nuuf haa kennu. Profeetonni keenyas koomeediyaanota biyyi kun qabdu hunda gabaa jalaa saamawwan jiran fakkaata. Kaan ani hinduu ergamaa ta'uuf hin jira gara ergamaa ta'utti hin geeddarama. Akka Gabrieliif akka Mikaa'eliif ta'a jedhee nutti haasa. Kaan immoo buukaan akkaawuntii keessan fidaa kottaa birrii itti isiniif guutaa. Kaan immoo zayita biyya Israa'el dhufee qarshii 10,000 bitaa yoo feetanis ittiin dhaqna keessan isiniif dhiqna jechuun baay'ee nu bashannansiisaa jiru. Jara afaan isaanii wal jala darbu kana Profeet jedhanii namoota goyyomsaa mootummaa deeggaranii mana kondominiyeemii abbaa 2 fi abbaa 3 fudhachaa waggaa 10 bulchitaa, waggaa 15 bulchitaa, waggaa 30 bulchitaa jechaa buddeen nyaatanii bulanii fi hojii uummachaa jiru. Ati immoo yaa saba Waaqayyoo goyyomfamiif zayiti isaanii bitiif maalotoo garraamiidha. Yaa saba nanaa dammaqi. Maaliif sagalee Waaqayyoo hin dubbistu? Sagalee Waaqayyoo yoo dubbisne waan baay'ee baranna. Sagalee Waaqayyoo yoo ilaalle yoo baranne yoo qayyabanne abbaan barbaade nu goyyomsuu hin danda'u. Abbaan barbaade nuti taphachuu hin danda'u. Dhugaa sagalee Waaqayyootiin jiraannaa jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo dammaqaa. Kaanis dadammaqsaa. Warra rafaa jiru hirribaa kaasaa. Mee obboloota koo luqqisiiwwan armaan gadii waa'ee raajii dubbachuu, waa'ee kennaa raajii macaafni qulqulluun dubbatu waliin haa ilaallu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1 michoota koo warra afuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an afuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'an. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:14 Kanaafis yaa michoota koo waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu irraa fagaadhaa. Ermiyaas boqonnaa 29:8 Eeyyee Waaqayyo Gooftaan macaa Waaqayyoonni kan Israa'el raajonni keessanii fi warri isin gidduu jiraattanii hooda isiniif dubbatan isin hin goyyomsin. Warra abjuu isiniif abjuutaniifis hin dhaga'inaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12:10 Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif afuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:2 Guyyaan Gooftaa ammuma iyyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa ba'eetti isa odeeffamuun yaadni keessan hin raafamin, hin naasifaminaas. Maatiyoos boqonnaa 7:15 Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:18 Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessanitu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaadha.